سبب قدامك أنا تقول جلما وانت كوني سلاعك وان حاسة وما قفتي بريد أنا كفكات وانت كنا هنرتي ربنا ما تيجي تلي بدو دندوان تيفو سجرين سري سجرين كين لكم أوكي Tidak gama tipu tidak gama. Tidak gama tipu. Wan kana rati. Namni dubbachuu qaba. Namni hundi dubbachuu qaba. Namni hundi Oromoo kutaa dubbachuu qaba. Akkasuma immoo Dirreedhaa qofa illee osoo hin ta'in gama baaleetii illee rakkoon jirti. Nama achirraa illee Oromoo maqaa paartii buqqisaa jiran faranjiin ija keessa laallattee jirani. So kanarra illee dubbachuu qabdanii hundinuu waloodhaan taanee waan nu dhufee kana yoo hin qolatiin tokko tokkorra yoo ilaalee amma hin jennu waan ta'eef hundi keessanuu waan kanarratti hirmaadha. Oromoon kutaa 11 hundi keessanuu hirmaadhaan isin jechuu barbaada. Mootummaan keenya illee waan kanarratti osoo dubbatee osoo waan tokko furmeessee bareedaadha. Kuni Oromtuufidha. Akka biyyatti Somaaliidhaaf biyya Oromoo Somaaliidhaaf kan nu jechuun kun tuffiidha jechuudha. Namni usulleen hin jiru. Amma namni amma dhugaan seene guduraa jechuun haasawuma useetuma see erga Somaaliin gabbaatee akkasitti dhaadattee bar namni dhugaa see amma dhugaa namni hundinuu bar miira keessa jirra bar nuti amma. Ani amma argee bar wallahi amma argee. Nama ijoolleen Dirreedaadha. Ijoolleen yuutuubaroonni waliin ta'anii gisee mari'atan fa'aa waanuma bakka useetuma waan qoosa fa'aa fakkaata sii galee garuu amma gisee akkatti oolu taa'an fa'aa giseen argu. Ani na xiqqoo namni diras illee hin beeku namatti sheer godhee waan san gaafadhe namni sun naan deebisne garuu ijoollee biidiyoo hojjettuun arge yaadataa akka jiran jechuudha. Nuti yeroo hunda mootummaa ta'e tanaan nama jennu qaba mootummaa ta'e gartee mootummaa Oromoo biyya bulchaa. Meedii isaa Oromoo tanaa biyya bulchuun beeyni nuun jaani. Meedii isaa rabshaa ittiin koonu mabbaa gadaa biyya bulchaa. Mootummaa Oromoo harka qaba. Nuti Oromoon biyya laayite nuun jaani. Jennee mataa qaqqabannee waa hunda obsine yaana. Duuba isaan kana sodaa se'anii matarra nu bahuudhaaf. Asirra nu bahuuf yaan. Hin jirtu waan akkasii habiibi. Muniira amma sa'a kanaan jirtaa beektee dagachiisa taate. Meeshaan si maxxanaqan. Maal jettee maakii? Suurri bikii jirtu ni raamate. Meeshaani. Miti kuno amma adu Saudi miti Ethiopian jira dira wa kaisan jira dirren jira kuno amma milan makana Israel dirre wan jira Harargeen tu wanti desne bar malubbuti bara bibdi wala Harargeen wanti itti desne tu safaatan beetu qabsoorati no safaata maal jeste haddeetin dubbadda do haddeetin farmada do haddeetin dubbadda do haddeetin farmada biyyati biyya baaqya enu basa do haddeetin farmada hai Mira saya jadi dia malah tidak ada. Jagna itu macam mana itu tinder video ni mana nanti tu. Nak dagang tu sahaja sih. Jagna itu macam mana itu tinder. Jagna itu macam mana itu kayak tinder video ni mana. Mana tidak ada. Ada sini mu. Ada tak apa yang jadi lagi. Kumbar motor marah saja. Nah, dah dapat tu. Mani hidada. Lagi apa tu? Mani seorang jerat teral. Ni kata beretu. Kerana mana terang orang berkata. Mani hidadi si. Warga malu putih jatuh nak kapalan tidak ada wadah. Mani hidada kata kami. Warga malu putih jatuh nak haram lu putih jauh wallahi. Hai, mana tu tadi? Lu putih kita tu kasi hanya tidak ada. Osman lale aku alagan tidak ada kaisa ti ana utu ti kaisa nandito abadan hai wallahi ma jatat Dugahi tu wallahi hai manida mari hangga yomi sodade lu puti kita takabatu dakika saniti fetu makinan rabatu tafedu fet qaraban qabedu to fe amedu kana biyati yamo itti warega ma wallahi wa billahi kuna madire da wanjira bila makana hai ma jatat kurkura putati direnda wa ike
akkasiin jiru amma just ni beektalaan an akkana fakkaatutti an kam dubbatanii ilaaluudhaaf waan akkana haasawame malee wanti gurguramu waan jedhamu waan jiru amma gurguramu sanin jiru bar ammallee sanin jiru bar laaluuf jechuun an kam akka dubbatu mootummaa nulaaluufi yaa akhi nuti ogguu dhugaa dhufte mootummaa beeknama mootummaa nu beeka dhugaan ogguu lubbuun nu dhufte mootummaa nu beeka nuti ogguu lubbuun dhufte maal taateeti maal taateeti mootummaa hanga dubbiin nagaa sodaata bar du'a hanga lubbuun nagaa sodaata bar lubbuun teetun bar dhaggeeffadhu maayiki lubbuu tana bar hogguu gartee hogguu sadoon lubbuu sodaata bar hogguu gartee lafti nagaa lubbuu sodaata bar dirree dhawaan dhufnaan lubbuu miti mootummaa miti allayyaa mootummaa namni sodaatu hin jiru jechuunis biyyoon jiraadde akkasumatti dubbadda wanta dirree dhawarratti hin jiru lubbuu sodaadde eenyu baaqiyyaan naafa hin jiru quba qabaadda oromoo quba qabaadda gurra keessa isin haa bultu. Oromoo nama isaa kanatti minishaanis ni tumtii ta'anis ni tuma uummanni kun sodaa keessa jira just waan feene goonu hin dubbatan jechuudhaafi wanta akkasiin jiru Oromoon takkaa teessee jechuun lafa isii haara wanta kanaan jiru ilaa har'aatu finfinneedhaaf nuti wareegama guddaa kafalaa jira Oromoon ilaa ammaatu jechuudha. Akkasii isa waraabooyi dhulka anna gaasgalee inna kuma sii kartoo anna makkaati karaysoo hage akkatti midde haga gasoo gashay iyyaa kukkeene hage akkatti middey maatte oromoo kutaa godhata kaa qaba dirre dhawaa oromaas kale dirre dhawa walloos kale wallaggaas kale arsiis kale baalees kale harargees kale gujiis kale oromootus kale dhageessanimma dirre dhawaa oromoo qaba oromoo walloo qaba oromoo jimmaa qaba oromoo harargee qaba oromoo arsii qaba oromoo baalee qaba dirre dhawaa oromoo qaba gurrasi calaw isa waraabee gurrasi calaw akkasi kuma qabaadda wallahi wallahi safaataa waan akkanaan jaalannu Oromoon hundi ammallee dubbachaa jirtu. Safaataan akkasii eessa jirti? Safaataan akkasii nu biratti hin teleetu habiibii hanjamaan akkasii sana laal ani gisee dhugaan dhufte lubbuun siga sana qubaan baaseetiin darba wallaahi wabillaahi watallaahi hogguu waan kanaan